Akkam jirtan hordoftoota Dambal Miidiyaa yeroo mana tokko isinitti agarsiisee ture booletti jechuudha. Amma immoo kolleejjitti argamna. Mana bareedaa tokko gurguraaf qophaa'e isinitti agarsiisa. Nu wajjin seenaa nu daawwadha. Egaan hordoftoota keenya manni kun kana fakkaata. Ijaaramee xumuramee jira already wanta xiqqootu hafa jechuudha. Waan hundumaayyuu xumuree mana xumurarra jiru. Kana akkuma argaa jirtan jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Maastawatti qofatu hafe akkasii hordoftoota keenya manni kun xumuramee jira jechuudha. Finishiingii dhumaarra jira. Mana baay'ee bareedaadha. Yeroo darbee irratti gandaa Adaamaa Booletti agarsiisaa ture. Achirratti namoonni baay'een bitachuu barbaadan na haasofsiisaa jirtanii karaa WhatsApp fi Telegramii keenyaatiin full information nuu kaa'ee jedhaa turtanii manni kun kana fakkaata. Mana L shape guddaa ta'e kaaree 200 fi 10 irratti kan ijaaramee fi bifa G+1 dhaan amma jalatti akka achitti argitan kana undergroundii qaba. Undergroundii illee jira. Kabiraamoo akka G+1 tti ijaarame. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fuulduratti argama. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya namoonni mana kana bitachuu barbaadan yookaan nama biraatiif informationii kennuu yoo barbaadanis viidiyoo kana gara dhumaa irratti full informationii jechuun gatii ittiin bitamu kan isinii kaa'u waan ta'eef viidiyoo keenya kana hamma dhumatti daawwadhaa isin jedha. Kun amma G+1 dhaan standaardii saniin kan ijaarame jechuudha. Kilaasota hedduu of keessaa qabu jechuudha. Kun gubbarra jirra amma. Kuni mana salooniidhaaf ta'u guddaadha. Gabanaan akka argamu. Asirraan illee hin jira. Kabiraa immoo kilaasonni addaa gubbarratti fooqii gubbarratti kan jiran ni jiru. Kun mana guddaadha jechuudha. Kun gubbarra G+1 gubbaa kan jiru jechuudha. Gandillee ganda bareedaadha. Kun wanti hundinuu xumuramee bakka finishiingii xiqqishoo itti hafaa xumuraa jiranii. Kun shinti beetii gubbarratti argamu. Undergroundii qabaa. Akka G+1 tti illee gubbaan jira. Mana baay'ee bareedaadha. Namoonni bitachuu barbaadan karaa lakkoofsa WhatsAppii keenyaa asirra jiru kanaan nu dubbisaa isin jenna. Lakkoofsa keenya Duwwaa 9 16 24 32 85 Telegiraamii yookaan WhatsAppiidhaan nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Gatii isaa barreeffama asirra jiru kana arguu dandeessu jechuudha. Mana baay'ee bareedaadha. Kanaafuu namoota bitachuu barbaadaniif namoonni kuwwanis warri viidiyoo keenya kana daawwataa jirtan sheer gochuudhaan nama bira geessuu dandeessu. Egaan hordoftoota keenya manni irra isinitti agarsiise kana fakkaata. Barreessaa isiniin jedha. Manni amma isinitti agarsiise alarraan illee kana fakkaata. Mana baay'ee bareedaadha. Kanaafuu namoonni bitachuu barbaadan lakkoofsa keenya karaa WhatsAppiitiin nu qunnamaa isiniin jenna. Namoota bitachuu barbaadaniif ammoo meeseejii kana forward godhaa isiniin jenna. Mana kana bitadhaa isiniin jenna. Galatooma.